Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya amma isaatti kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uun sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Gooftaan keenyaa Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti kan nu eegu, saatii kanattis immoo dhiifamaaf tolummaa isaadhaan qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf kan walitti nu qabee qulqulluu kan ta'e maqaan isaa afaan ergamoota isaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa mirga ilma ishee dhaabbachuudhaan waa'ee cubbuu keenyaadhaaf kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaa, qulqulloota harmoolii keenya hundumaa hojii isaaniidhaan qabsuura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis galanni ni ta'a, galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya hojiidhaaf jireenya gaarii kiristaanummaa jennee kan jalqabne jechuudha. Boqonnaa lammaffaa keessatti akkuma yaadattan egaa kutaa darbe keessatti abboommiiwwan kurnan kan jedhan eegalleerra seensa isaanii. Egaan achi jalatti kan ilaalle abboommiiwwan kun isaan kamidha kan jedhu tarreessinee turre. Dabarrees immoo abboommiiwwan kana jaalala Waaqayyoodhaaf jaalala namaa jechuudhaan bakka lamatti qoonne. Jaalala Waaqayyoo kanneen ta'an isaan kam akka isaan ta'an akkasumas jaalala namaa kanneen ta'an immoo abboommiiwwan torban jechuudha. Adda baasnee ilaalleerra. Akkuma kanallee haala raawwii isaaniitiin abboommiiwwan yaadaan kanneen raawwannu ni jiraatu. Akkasumas dubbachuudhaan arrabaan jechuudha kan raawwannu ni jiraatu. Kan xumuraan immoo raawwachuudhaan kan raawwannus ni jiraatu jennee adda baasuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti egaa abboommiiwwan kana tokko tokkoon ilaaluuttidha kan deemnu jechuudha. Yeroo darbe akkuma ilaalle egaa abboommiin jalqabaa ana malee Waaqa biraa hin waaqessin kan jedhudha. Abboommiiwwan kun egaa warreen jalqabaa sadan keessaa jaalala Waaqayyoo jennee yeroo darbe akkuma kaasne jechuudha. Ana malee Waaqa biraa hin waaqessin akkasumas maqaa Waaqa kee, maqaa uumaa kee akka barbaaddetti callisteetuma hin waamin kan jedhuuf kan sadeeffaa immoo sanbata guyyaa sanbataa kabaji kan jedhu kun sadan jaalala Waaqayyoo kanneen agarsan jennee kaasneerra. Isaan keessaa egaa kan jalqabaa Waaqayyo Gooftaan keenya ana malee Waaqa biraa hin waaqessin kan jedhe jechuudha. Barreeffamni kun gabaabinaan kan fudhatame caqasa kana keessaadha. Caqasni kun seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 2 hanga 6tti kan jiru waa'ee Waaqayyoon waaqessuu akka qabnu Waaqayyo Gooftaan keenya karaa Musee kan dabarse jechuudha. Caqasni kun guutummaan isaa asitti barreeffamee kan jiru kun kitaaba qulqulluurraa kan fudhatamedha. Akkas jedha. Biyya Gibxii mana garbummaa keessaa kan si baase Waaqayyo Gooftaan kee anadha. Waaqayyo Gooftaan kee anadha. Anarraa kan darbe wantoonni biroon Waaqa siif hin ta'in. Ol samiirra kan jiru. Gadis lafa jala kan jiru. Lafaa gadis gadi lafarra kan jiru. Lafaa gadi bishaan keessas kan jirus waan fakkeenya adda addaan bocame kan keen taasifatiin hin sagadiniif isaafis isas hin waaqessin warreen na jibbanitti hanga dhaloota 3 hanga dhaloota 4tti cubbuu abbootaa ijoolleetti kan hin fidu warreen na jaallatanii fi abboommii koo eeganiif immoo hanga dhaloota 1000tti dhiifama kan hin taasisu ani Waaqayyo Gooftaan kee Waaqa inaafaadha jechuudhaan galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Gooftaan keenya kana dubbateera jechuudha Waaqayyo. Egaan asirraatu gaafa laallu guutummaa isaadhaan bakka tokkotti yaadonni kun yeroo walitti qabaman hima gabaabaa kanaan ibsamuu danda'u. Ana malee Waaqa biraa waaqessin kan jedhu kanaan walitti qabnee ibsuu dandeenya jechuudha. Kun haala kanaatiin mata duree tokko keessaa fudhannu malee garuu tokko tokkoon as keessa kanneen jiran kana yaadota kana tokko tokkoon immoo kanatti taansinee ilaaluudhaaf ni yaalla. Egaan akkuma beekamu abboommiiwwan kurnan kun Gooftaan keenyaa fi Fayyisaan keenya Waaqayyo saboota Israa'eliif karaa Musee kan kenne yoomidha. Saboonni kun garbummaa biyya Gibxii keessaa ba'anii galaana Eertiraa raajii guddaadhaan erga ce'anii booda ture. Deemanii
gammoojjii Siinaa keessa ga'anii turan yeroo kanadha Waaqayyo abboommii kana karaa Museen tulluu Siinaa irra ba'uudhaan guyyaa 40 fi halkan 40 erga tsoomee booda abboommii kana Waaqayyo harkaa fudhachuu danda'eera jechuudha. Egaan saboonni kun immoo dursanii barumsa kanaan jalqaba akkuma laallee saboonni Israa'el biyya Gibxii keessa waggoota 430 jiraataniiru. Dhaloonni warreen amma biyya Gibxii keessaa ba'aa jiran kunis immoo achuma Gibxoota wajjirraan jiraachaa warreen turan waanta turaniidhaaf aadaa warra Gibxii maal akka isaan waaqessan waaqa isaanii kana ni beeku turan. Egaan akkuma beekamu Gibxoonni immoo kan isaan waaqessan xaawotii bifa sa'aa kan qabu akkasumas immoo darbanii mootii isaanii mootii Fara'ooniin waan hundumaa raawwachuu akka ni danda'u. Isaa ol waan tokko yakka hin jirre sodaatamaa humna qabeessa jechuudhaan amma kanaatti saboonni biyya Gibxii mootii isaanii kan ta'e Fariiwoon kanaaf ni sagadu turan. Fariiwoon maqaa kabajaa kan mootota biyya Gibxiiti. Mootota isaanii kana jechuudha akka waaqayyootti jechuudha. Akka waaqayyootti wanta kabajaniif inni hundumaa raawwachuu danda'a jedhaniitu mootii kana sodaa guddaa mootii isaaniidhaaf ni qabu turan. Darbees immoo hojii xonqolaadhaanis hojii xonqolaadhaan hojii qaaldichaa kan jedhu jechuudha. Wantoota akkasii kanaa illee Gibxoonni yeroo sanatti baay'ee beekamoo turan. Kana hundumaa saboonni Israa'eloonni kun Gibxoota wajjirraan jiraachaa yeroo turanitti argaa turanii ni beeku. Wanta hundumaa aadaa isaanii sana ni beeku turan jechuudha. Kanaaf dhagaa Waaqayyo aadaa isaanii sana ni beektu. Kanneen warra Gibxii waaqa isaanii agartaniittu. Maal akka isaan waaqessan, maal akka isaan sodaatan agartaniittu. Garuu kun sirrii miti. Waaqni dhugaan hundumaa raawwachuu kan danda'u akkasumas sodaatamuu kan qabu ana qofaadha malee sana miti. Akkasumas bakka koo bu'uu kan danda'u waan tokkoyyuu kan biraan hin jiru jechuudhaan hubannoo kana saboota isaa kan ta'an kana saboota Waaqayyoo jedhamanii kanneen waamaman Israa'elotaaf kennuuf jedhee abboommii kana kenneeraaf jechuudha. Abboommii kana keessaa kan jalqabaan ana malee waaqa biraa hin waaqessin jennee kan jalqabne kun egaa saboonni kun amantaa xaa'otii sana argaa wanta turaniidhaaf kun hundumtuu sirrii akka hin taane Waaqayyo dhuguma waaqni dhugaan isa qofa ta'uusaa hunduma raawwachuu kan danda'u sodaatamuu kan danda'u akkasumas bakka isaa bu'uu kan danda'u eenyullee akka hin jirre isaaniif ibsuudhaaf jecha ana malee waaqa biraa waaqessin jechuudhaan seera ba'uu boqonnaa 20 irratti kan dubbisne ammaa kana haala kanaatiin Waaqayyo isaaniif kenneera jechuudha. Egaan caqasa gubbaa irratti kaasne keessatti wantoonni himoonni baay'een ni jiraatu. Waaqayyo bakka tokkotti walitti qabee kan kaa'e jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 2-6 gaafa dubbisnu as keessa himoonni baay'een ni jiraatu. Isaan kan tokko adda baasneetu kan ilaallu jechuudha. Kan jalqabaa Waaqayyo gooftaan kee ana kan jedhudha. Biyya Gibxii keessaa garbummaa biyya Gibxii keessaa kan si baase Waaqayyo gooftaan kee anadha jechuudhaan Waaqayyo karaa Musee saboota kanatti dubbateera. Egaa dursee maqaan Waaqayyoo jedhamu kun Musee dura kanneen turan qulqulloota abbootaaf hin ibsamne. Qulqulloonni baay'een turaniiru. Nohi tureera, Abrahaam tureera, Yisihaaq, Yaaqoob, Yoosef turaniiru. Qulqulloonni kun abboonni qajeeltonni kun maqaa Waaqayyoo jedhu kana hin arganne isaaniif hin dubbatamne garuu jalqabaaf Waaqayyoo maqaasaa ani maqaan koo ani Waaqayyo jedhee maqaasaa kan ibse eenyuuf ture Museef ture jechuudha. Innaa sana dursee maal jedhee ture abboommii kana osoon kenniniinaaf dursee seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 6 yoo dubbisne ani waaqa abboota kee waaqa Abrahaam waaqa Yisihaaq waaqa Yaaqoobdha jechuudhaan Museetti dubbateera. Kanaafuu Waaqayyo gooftaan kee anadha kan jedhu kun dursee Museedhaaf kan dubbatame saboonni Israa'el kun ammoo sana hin beekan turan. Musee illee gaafateera. Yoo gara isaanii deemee eenyutu na erge jedhee isaan na gaafatan maaliin jedha jedhee Museen gaafate ture. Kanaafuu isa jiruuf isa jiraataatu na erge jechuudhaan ittimi jechuudhaan immoo Waaqayyo isatti hime ture. Kana booda dhagaa Waaqayyo gooftaan kee ana jechuudhaan saboota kana hundumaadhaaf kan ifa baase jechuudha. Egaan Waaqayyo gooftaan kee anadha yeroo jedhu kan si uuminadha, kan si nyaachisunadha, biyya Gibxii keessaa kan si baasenadha, galateeffamuu kan qabu anadha, waaqa siif ta'uu kan qabus anadha jechuudhaan saboota kanaaf kennuu dandeera jechuudha abboommii kana. Mootichi Daawit maal jedhaa namni Waaqayyo waaqa isaasaaf ta'e qajeelaadha jechuudhaan dubbata. Faarsaa 32 lakkoofsa 12 yoo dubbisnu namni Waaqayyo waaqa isaasaaf ta'e
qajeelaadha jechuudhaan dubbata. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo nama hundumaadhaaf uumaa isaaniiti miti, hunduma keenyaaf addunyaa kana hundumaa kan argamsiisudha Waaqayyoodha. Garuu namni Waaqayyoo kun Daawit maal jedhee namni Waaqayyoo waaqa isaaf ta'e qajeelaadha jechuun namni Waaqayyoon akka uumaa isaatti fudhate akkasumas immoo namni Waaqayyoon akka isaa olitti kan jiru wanti biraa kan hin jirre addunyaa kan argamsiise uumee kan jiraachisu kan bulchu boodas immoo addunyaa kan dabarsu bara baraan kan jiraatu bara baraaf kan ture Waaqayyo ta'uu isaa namni amanu namni fudhatu qajeelaadha jechuudhaan dubbate jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo gooftaan kee anaadha kan jedhame kana bira dabarree kan biraa kan fudhannu yoo ta'e qajeelummaa keessaa baanaa jechuudha. Garuu Waaqayyo gooftaan kee anaadha kan jedhame kana qabannee daandii sanarra kan deemnu yoo taane maal taana jechuudha? Kunoo qulqulluun Daawit akkuma dubbate qajeelaa kan jedhamu sana keessa galuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu hojiin kiristaanummaa inni jalqabaan maalidha? Waaqayyoon beekuudha. Waaqayyo gooftaan keenya isa ta'uu isaa beeknee isaaf maal ta'uudha? Isaaf bitamuudha jechuudha. Isa waaqessuudha kan qabnu. Yeroo hundumaa hojjechuu kan qabnus akka inni barbaadetti. Kakuu moofaa keessatti kanneen turan abboonni keenya haala kanaatiin barreessaniiru. Kakuu haaraatti gaafa dhufnu immoo bultoo Waaqayyoo bultoo Hafuura qulqulluu erga taanee booda immoo qulqullummaan keenya dabalee nuuf kennameera. Kana booda namni Waaqayyoon kan jalqabaa taasisuu kan qabu akka Waaqayyo ta'uusaa addunyaa kana kan uume ta'uusaa bitee kan jiraachisu isa ta'uusaa amanee Waaqayyoon fudhachuu qabaachuudha. Hojiin kaarii kiristaanummaan inni jalqabaan kanaan eegalaachuudha. Kanaafuu abboonni kurnan keessaa inni jalqabaan kunoo Waaqayyoon isa ana malee waaqessin kan jedhu Waaqayyoon dhuguma gooftaa keenya ta'uusaa amannee fudhachuudha jechuudha. Ittaanee maal jedhaa anarraa kan darbe wantoonni biroon waaqesiif hin ta'in jechuudhaan Waaqayyo dubbateera caqasaa gubbaatti kan kaasne seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 2 hanga 6 keessatti lakkoofsi kan argamu anarraa kan darbe wantoonni biroon maal siif hin ta'in waaqesiif hin ta'in. Egaan gooftaan keenya Waaqayyo anarraa kan darbe wantoonni biroon waaqesiif hin ta'in jechuusaa bocaawwan adda addaa xaa'otiiwwan adda addaa uumamtoota samiidhaaf lafa irratti jiraatan akkasumas immoo samiidha kan jennu fakkeenyaaf kan akka biiftuu faa yoo fudhanne aduu yoo fudhanne urjii yoo fudhanne isaan kana dabalatee akkasumas lafarra kanneen jiran qaama bishaanii keessa kanneen jiraatan kun hundumtuu isaan Waaqayyoon uumamanii isaan kanaan akka Waaqayyoo akka uumaa keetti isaaniin qabattee isaaniin hin waaqessin hin sagadiiniif jechuusaati. Fakkeenyaaf bishaanitti namoonni baay'een sagadaa turaniiru. Mukeewwan adda addaatti sagadaa turaniiru, bineensa adda addaatti sagadaa turaniiru. Kun hundumtuu kana akkasitti uumaa koodha jettee hin sagadiiniif jechuusaati. Anarraa kan darbe wantoonni biroon waaqesiif hin ta'in jechuusaa jechuudha. Isa kana immoo kallattiimaan seera keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 15 hanga 19 yoo dubbisne irra deebiidhaan ni arganna. Kanarraa kan ka'e egaa kanarraatu adda kan ta'e garuu inni ofummaa isaatii waaqolii taasise kan inni muude immoo ni jiru. Namoonni yeroo baay'een anarraa kan darbe wantoonni biroo waaqesiif hin ta'in kan jedhamtu kana fuudhaniitu jallisuudhaaf kanneen yaadan ni jiru gara qulqullootaatti fiduudhaan. Akkasumas namoonni baay'een Waaqayyo ofuma isaatiin aangoo waaqa jedhee kan laate waaqa jechuun waaqa kan uume jechuu osoo hin taane aangoo waaqummaa kan kabajaa kan inni isaaniif laate ni jiru. Kana sun ta'uu hin qabu jechuudhaan namoonni baay'een ni kaasu. Inni kun garuu akkas miti. Waaqayyo ofuma isaatii aangoo lubummaa kan inni kenneef immoo qulqullummaa kan inni isaaniif kenne kan isaa kan ta'e kan inni isaaniif laate immoo abboonni baay'een ni jiru. Kanas immoo kitaabni qulqulluun waaqummaa kennaa jechuudhaan manni kiristaanaa keenya kitaaba qulqulluu irraa baasuudhaan nu barsiiste jechuudha. Waaqummaa kennaa jechuun Waaqayyo irraa waaqummaa kennaa kanneen argatan jechuudha. Akka kennaatti Waaqayyo ofuma isaa waaqummaa kennaa taasisuudhaan kan inni isaaniif laate. Fakkeenyaaf kan Musee yoo fudhanne seera ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 yeroo ilaallu Waaqayyoos Museetiin ani Fariyooniif waaqa si taasiseera. Ani Fariyooniif waaqa si taasiseera. Obboleessi kee Aaroon immoo raajii siif ta'a jechuudhaan Waaqayyo dubbateera. Kanaaf Museedhaan Waaqayyo ani waaqa si taasise jechuun ati ni uumte jechuusaa osoo hin taane garuu aangoo kabajamma kanaatti Waaqayyo irraa Museen argachuusaadha. Kana jechuun immoo kabajni isaaniif hin ta'u jechuusaa osoo hin taane as keessatti wantoonni jiran akka isaan jiran beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kan lammaffaa immoo akkuma kanaa fakkeenyaaf Waaqayyo waldaa waaqotaa gidduu dhaabbatee
waaqota gidduuttis ni murteessaa jechuudhaan faarsaa 81 lakkoofsa 1 irratti kaasee ni argannaa jechuudha. Kunis waaqolii kanneen jedhaman sagalee waaqayyoo kan isaaniif dhufe kabajamoo kanneen turan kakuu moofaa keessatti raajota fakkeenyaaf yoo fudhanne isaan kun hundumtuu waaqota jedhamuudhaan ni beekamu jechuudha. Darbeellee wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 34 yeroo ilaallu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkas jechuudhaan dubbateera. Ani isin waaqoliidha jedhamee seera keessan irratti barreeffamee jira miti jechuudhaan jaruu sana gaafateera. Maal jedha? Ani isin waaqoliidha jedhamee seera keessan irratti barreeffamee jira miti jechuudhaan yeroo dubbii warreen fariisota kan jedhan duukaa yeroo taasisetti kan dubbateera. Kana jechuun waaqoliidha kanneen jedhaman sagalee waaqayyoo kan isaaniif sochaadha. Kabajamoo kanneen turan luboota hangafootaa akkasumas immoo raajota kanneen turan isaan kun aangoo akkasii argachaa turan jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti qulqullummaan waaqayyoo kan isaa kan ta'e abbootaaf kenneera waan ta'eedhaaf inni kun waaqayyoo kanneen bocawwan adda addaa jechuudhaan kan kaase duukarra akka inni walitti hin buune beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraas immoo waaqayyoo kan isaa kan ta'an wantoota baay'ee kenneera. Fakkeenyaaf inni ofiisaa ifa addunyaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 yoo dubbisne ani ifa addunyaa jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera. Gooftaan ammas immoo maal jedheera? Qulqulloonis immoo ifa addunyaa akka isaan ta'an isin ifa addunyaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14tti taasiseera. Kanaafuu waaqayyoo kan isaa kan ta'e qulqullootaaf akka inni kennu asirratti hubatamuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kun sana duukarra waliin qabatu. Akkasumallee hundumaa raawwachuu kan danda'u waaqayyoodha. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 12 yoo ilaalle argachuu dandeenya. Qulqulloonis immoo kennaa waaqayyo isaaniif kenneen maal taasisuu danda'u? Hundumaa raawwachuu danda'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 soo dubbisnee maal nuun jedha? Dhugaan isiniin jedha. Anatti kan amanu hojii ani hojjedhu innis immoo ni hojjetachuudhaan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dubbateera. Anatti kan amanu hojii ani hojjedhu innis ni hojjetachuudhaan dubbateera. Kanaafuu waaqayyo kan isaa kan ta'e qulqullootaaf kenneera jechuudha. Hundumaa beekuu kan danda'u waaqayyoodha. Akkasumas qulqulloonni immoo kennaa akkasii waaqayyo argataniiru. Fakkeenyaaf Eelsaa yoo fudhanne lammaffaa moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 yoo dubbisne mootiin Sooriyaa bakka biraa taa'uudhaan kan inni mari'atu asiin immoo biyya Israa'el taa'ee mootii Israa'elitti himaa akkanii ture nutti dubbata. Hojii duukaa boqonnaa 5 yoo ilaalle Phexros Hanaaniyaadhaa fi mana Saphiraan kan isaan dhoskaatti raawwatan bakka biraa taa'ee arguu beekuu danda'eeranna. Isaan kun hundumtuu kan waaqayyoo kanneen ta'an waaqayyo garuu maalta kan taasise abboota keenyaaf akka kennaatti kan kenne jechuudha. Kana jechuun garuu ana malee waaqa biraa waaqessiin kan jedhu kan wal akka hin qabanne. Kun ofuma isaa waaqayyoo abboota keenyaaf kanneen isa kabajanii isaaf amanamaniif kanneen isa gammachiisaniif kennaan ni kennedha jechuudha. Kanaafuu kun sirriitti beekamuun irra jiraata. Waaqolii biroo kanneen jedhaman sirriitti beekamuun barbaachisaadha. Inni kun waaqolii biroo kanneen jedhaman egaa waaqayyoon ana malee waaqessiin kan jedhe waaqoliin biroo ni jiraatu. Isaan kana beekuudha. Waaqolii biraa kanneen jedhaman baay'oon yoo jiraatan illee nuti gabaabinaan asitti kanneen kaasne kana sirriitti beekuu qabna. Kan biraa kan jalqabaa maallaqadha. Waaqota lamaaf bitamuu kan danda'u eenyuyyuu hin jiru. Yookiin isa tokko jibbee isa lammaffaa jaallata. Yookiin immoo gara isa tokkotti dhiyaata. Isa lammaffaarraas immoo ni fagaata. Waaqayyoodhaaf maallaqaaf bitamuu garuu hin dandeessan jechuudhaan gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 yoo dubbisnu ofuma isaa dubbateera jechuudha. Kanaafuu maallaqni aangoo akkamii qabaate amma waaqummaatti ga'uu danda'eera jechuudha. Kana jechuun immoo maallaqaan waaqayyoon olitti jaallachuu jechuudha inni guddaan. Kanneen asii gadi tarreeffamanii jiran kana maallaqa isaa ta'uu, nama abdachuu isaa ta'uu, abbaa faadha isaa ta'uu, qabeenyaa isaa ta'uu kun kanneenis kana hundumaa waaqayyoon olitti kan jaallannu yoo ta'edha. Isaan kun waaqa kan nuti ta'an jechuudha. Kanaafuu bakka waaqayyoo bu'uu kan danda'u isatti kan jijjiiramuu danda'u eenyuyyuu hin jiru. Bakka waaqayyummaaf kan kennamu qofadha. Garuu maallaqaan kanaa olitti dabarsinee kan bitamnuuf yoo taane waaqayyoon dhisnee maallaqaa waaqessaa jiraachuudha. Akkasumas caqasoonni baay'een ni jiraatu. Fakkeenyaaf gooftaan keenya asuma wangeelaa Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 21 yoo ilaalle raawwattee guutuu ta'uu yoo barbaadde deemi. Kan qabdu hunda gurguriitii hiyyeessotaaf kenni. Galmee kee samiirraas ni argatta. Kottuuti na waliin bu'u jechuudhaan gooftaan keenya namicha qulqullummaa barbaade gara gooftaa keenya dhufetti kan dubbateera. Kanaafuu kun hundumtuu anaan gadidha. Kana hundumaa dhiiseetu kottu na wajjirraan bu'u jechuu isaati waaqayyo. Garuu namichi maal ta'e sana dhiiseetu gaddaa deeme jechuudha. Kana jechuun
namichi qarshii isaa qabeenyaa isaa akka waaqaatti taasisa jechuudha agartanii waaqayyo walitti fudhatee deeme jechuudha na waaqayyo walitti qarshii gaafa laallu maallaqa waaqessaa jirra jechuudha kan xumuraa ilaallutti tokko ifaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 10 yoo laalle maallaqa jaallachuun hundee hammina hundumaa jechuudhaan qulqulluun Phaawulos dubbateera hundee hammina hundumaa hamminni hundumtu hundeensaa maallaqa jaallachuudha baay'ooliin kana soowwanii amantaa isaanii dogoggoranii gidiraa guddaatiin mataa isaanii waraanan jechuudhaan dubbateerana kun hundumtu waaqayyo walitti maallaqa kan ilaalloo ta'e maallaqa waaqessaa akka jirru nu hubachiisu jechuudha kan biraan humna namaa waaqessuun illee ni jiraata humna namaa waaqayyo akkas jedha raajii Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti namni nama abdii taasifatu nama foon uffatu irree isaa kan taasifatu laphee isaa waaqayyoodhaa kan deebisu abaaramaadha jechuudhaan dubbateera laphee isaa waaqayyoodhaa kan deebisu abaaramaadha jechuun dubbate kunis nama waaqayyo walitti abdii kan taasifannu yoo ta'e hirree namaa humna namaa waaqayyoon walitti abdii kan taasifannu yoo ta'e nama waaqessaa jiraachuudha waaqayyoon dhisne jiraachuudha kanaafuu kana ofirraatu hambisuudha jechuudha kan qabnu akkasumallee gooftaan keenya wangeelaa Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 34 gaafa laalu dubbateera maal jedha namooti walitti qabamanii jiran duuka boota isaa wajjin of gara isaatti waame dudduuba koon dhufuu kan barbaadu mataa isaa haa ganu fannoo isaa baates ana waliin haa bu'u jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera mataa isaa haa ganu jechuun of haa dhiisuudha waaqummaa isaa dhiisee gara kootti anaan haa waaqessu jechuudhaan fannoo isaa baatee akka inni isa duukarra bu'u qabu dubbateera jechuudha faarsaa irratti ni argannaa faarsaa 145 lakkoofsa 3 yoo laalle fayyisuu kan dandeenye dhala namaadhaaf hooggantootatti hinamanina jechuudhaan qulqulluun Daawit dubbatee ni argannaa walumaa galatti humna namaa abdii kan taasifannu yoo ta'e waaqayyoon dhisne humna namaa waaqessaa jiraachuudha akkuma kanaa beekumsaaf ogummaa namaallee abdii kan taasifannu yoo ta'e waaqayyoon walitti sana kan eeggannu yoo ta'e kunis waaqayyoon dhisne sana waaqessaa jiraachuudha Ermiyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 19 yeroo laallu waaqayyo akkas jedha ogeessa ogummaa isaan hin kooriin humna qabeessis humna isaadhaan hin kooriin sooressis immoo sooruma isaadhaan hin kooriin jechuudhaan dubbateera onkaan nuti kan nama abdachaa turu namni numti kana qabuyyuu kanaan kooruu hin qabu jechuudhaan raajii waaqayyo kun ni dubbata kana kan taasnu yoo ta'e garuu waaqayyoon dhisne wanta biraa waaqessaa jiraachuudha kan biraan abbaa faadhaa walitti dhufeenya kanneen qabnu maatii keenya waaqessuu kunis ni jiraata gooftaan keenya kana kallattii maan dubbateera wangeelaa Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 37 yeroo laallu ana caalaa abbaa faadha isaa kan jaallatu kan koo ta'uu hin danda'u jechuudhaan dubbateera ana caalaa agartanii akkuma gubbaatti kan kaasne waaqayyoon walitti kana hundumaa kan eeggannu yoo ta'e waaqayyoon walitti isaan kana hundumaa kan abdannu yoo ta'e waaqayyoon waaqessaa hin jirru jechuudha waaqayyoon dhisne waaqa biraa waaqessaa jiraachuudha kanaafuu kana beekuun barbaachisaadha kan biraan immoo meeshaalee bareedina adda addaati bareedina kan ofiisaa ta'u uffata ofiisaa ta'u dabarree meeshaawwan adda addaa kanneen nutti bareedan hundumaa kan waaqayyoolti kan jaallannuuf kan kabaju yoo ta'e kunis waaqayyoon dhisne sana waaqessaa jiraachuudha kun bakka tokkotti barreeffameera wangeelaa kitaaba qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 2-4tti Yaaqoob kan dubbate ni jira maal jedha waaqolii keessummaa of gidduutii balleessaa waaqolii keessummaa of gidduutii balleessaa qajeelotas ta'a uffata keessanii jijjiiradhaa jechuudhaan dubbateera maachudha kun waaqolii keessummaa kanneen jedhaman kun babbareeda keessan kanneen ittiin of ololof qabdan waaqayyoon kanneen isin raanfachiisan kana of keessaa balleessaa jechuusaati kanaafuu kanneen akkasii kun waaqayyoorraa adda kanneen nu baasanii fi isaaniin akka waaqessinu kan nu taasisan waaqayyoon akka irraanfannu kanneen nu taasisan jechuudha kan xumuraan immoo gammachuuti gammachuu kan jedhu kun immoo yeroo hundumaa namoonni gammachuu kanneen barbaadan waaqayyoon walitti gammachuun kan isaanitti toluu fi yeroo hundumaa gammachuu kanneen barbaadan jechuudha isa kana qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Xiimotewos kan erge kan jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 yoo dubbisnu gantoonni ariifattoonni olof qawummaan kan afuufaman waaqayyoon caalaa gammachuu kan jaallatan ta'uu jechuudhaan dubbata kanadha kunoo waaqayyoodhaan caalaa gammachuu kan jaallannu yoo ta'e daandiin waaqayyoo gidiraa kan baay'atuuf qormaata kan baay'atu ta'uu isaa beekne sana keessaa ba'uudhaan yeroo hundumaa gammachuu kan barbaannu daandii akkasii kan barbaannu yoo ta'e maal taana waaqayyoon dhisnee kan biraa waaqessaa jirra jechuudha kanaafuu kunis beekamuun irra jiraatachuudha kan xumuraan bocaawwan adda addaa waaqessuuti isa kana immoo achuma gubbaatti kan ilaallachaadha
bocaawwan kun ni jiru xaawutiiwwan adda addaatti boca hojjechuudhaan waaqessuu akkasumas namoota adda addaa qaalluu waaqessuu ekeraa dubbistuu waaqessuu hafuura diiyaabiloos kanneen fayyadaman wantoota baay'ee jiru sun akka waaqaatti yeroo itti fayyadamnu waaqayyoon dhiisnee sana waaqessaa irraa jechuudha. Ermiyaas maal jedhaa raajii isaa boqonnaa 29 lakkoofsa 8 yoo dubbisnu waaqayyo gooftaan akkas jedhaa raajonnii fi ekeraa dubbistuuwwan isin gidduu jiran akkas hin sossobne isinis abjuu isaan abjootan hin dhaga'inaa jechuudhaan dubbateera hin dhaga'inaa jechuudhaan dubbateera kun waaqayyo irraati adda nu baasu akka waaqaatti akka isaan abdannuudhaaf yeroo hundumaa kan isaan dubbatan dhugaa kan isaan raajan waggaa tokko booda ji'a kanaa booda kun ni ta'a gara fuulduraan kee kanadha kana si eeggata kan jedhan kana kan fudhannoo ta'e waaqayyoon dhiisne isaanii waaqessaa jirra jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya ana malee waaqa biraa waaqessin kan jedhe isaan kana hundumaa hin abdatiin kan amma kaasne kana hundumaa hin abdatiin ana waaqni kee kana hundumaa si gochuu kan danda'u wanta ati barbaadde kan si raawwatu nadha waan ta'eedhaaf ana biraa ana qofa waaqessachuu isaati. Kanaafuu kanadha hin waaqessin jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu barumsa keenya kutaattaanuun kan itti deemnudha. Egaan isaan kun waaqonni biroo kanneen jedhaman isaan kan argate hin waaqessin jechuunoo maal jechuu akka ta'e kutaattaanuun kan itti fufnudha kan ta'u. Kanarraa asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.